yeroo tokko nattis tolu na kofalchiisus obbo Shaashee yookaan obbo Haajii jechuudha. Fuuldura kana caaltuudhaan akka walitti haraaramanii wajjin jiraachaa jiranii hundi keenyayyuu ni beeknas. Warroonni viidiyoo isaanii daawwatan hundi keenya ni beektu jechuudha. Egaa ammamoo duraan caaltuun daa'ima ishii jechuudha nama bira godhattee adaamaa jedhu adaamaan iddoo daa'imatti ol kaawwatan natti fakkaate achi godhattee hojjetti. Garuu haa ta'u erga ishiidhaan walitti deebi'anii walitti haraaraman immoo daa'ima kana anuu nan qabaa ati deemi dalagaa dalagi jedheeni. Caaltuunis akkuma nama kamimmoo tole jettee daa'ima kana isatti kennitee isatti amantee gara dalagaa ofii deemtee jechuudha. Obbo Haajiin immoo daa'ima kana eeguudhaaf daa'imti immoo mana keessatti baay'ee nama rakkisti akka yaadanii miti jechuudha. Maaliif jennaan daa'imti tun xiqqishuudha nama rakkistu namoonni jedhee fudhatu ni jira. Garuu dalagaa guddaa irra dalagaa daa'ima qabu santu nama miidha. Nuti amma shamarri biyya ormaa keessa hojjennu fakkeenyaaf hojii baay'ee mana kana keessa jirurra kan daa'ima qabnu santu nu miidha jechuudha. Hojii daa'imaatii fi hojii namoota gurguddaatitu nu miidha malee hojii cidaatii mana qulqulleessuu kaan hojjechuun nu miidhu. Sababbiin isaa hojii isa yoo xumurte biraa deemta. Daa'ima garuu sa'a 24 wajjin taata waan ta'eef aga ishiin raftutti mataa si dhukkubsiti. Daa'imni takka sanuu namaaf hin raftu baay'ee nama rakkisti jechuudha. Egaa obbo Haajiin akka yaada mataa isaatitti daa'imti nan rakkistuu manuma ciisee eegaa rakkoo hin qabu jecha jedhudha. Garuu dubbiin immoo akkas hin taane faallaatti garagaree daa'imti baay'ee nama rakkisti daftes nama raftu inni immoo rafuu barbaada waan ta'eef daa'imti immoo rafuu fi didde. Murteessuu fi mala dhabee malli inni qabu mala tokkodha. Inni illee daa'ima san shaarbii fidee luka isaatitti hidhee luka daa'imatti hidhuudha. Suuraa kanarratti argitan daa'ima san maal godha luka isaatis luka daa'imaatis walitti hidhee daa'imtiin taphatti inni immoo rafuu jechuudha. Mee yaada kanarratti isin daa'ima lukarratti hidhatanii daa'ima lukarratti hidhatee rafuu jechuun kuni maal ibsame amma maal ibsa akka itti dubbannus hin qabnu akka itti jennus hin qabnu. Daa'imti sun oduma taphattu ka daa'imti xiqqoonas garagartii achi garagartii hin taphatti algaarra jechuudha hin teechu gaddi. Oduma gaggaragartuu inni nama irriba keessa jiru nama rafee fi nama du'e jechuun immoo tokko jechuudha. Inni daa'imti kun osoo oduma taphattu shaarbiin kun dhufee mormatti maramee daa'imti kun mormi ishii fudhamee maal godha? Bakka kanatti ilaala. Waan tokko gochuurra yaaduun dirqama. Inni garuu hidhuu isaa san qofa laali malee daa'imti tun immoo kasan caalamuu rakkoo akka fidduu hin hubanne jechuudha. Garuu waaqayyo galannaa ga'u akka miskiinummaa caaltu ilaalee waaqayyo ni eegaafi jechuudha. Egaa kun Haajii viidiyoo kana sheer godhaa biraan nu gaadha. Daa'ima lukarratti hidhanii eeguun dogongoraa sirrii miti. Daa'ima xiqqishuudha. Waa ta'uu dandeechi, of fudhuu dandeechi, wanta garaagaraa ta'uu dandeechi. Daa'imti immoo humna hin qabdu waan ta'eef xiqquma shaarbiin mormatti odoo marame wanta irraa haftu tokko illee hin qabu. Kanaafuu miidhaa daa'imaallee eeguun si barbaachisa jedha. Inni lammaffaa immoo haatee durbaa jennaan durkaa jedhee mucaan jedhan. Baratu garagare moo namatu garagare gaafiidha kunis. Abbaan manaa mana rafaa haati manaa deemtee hojjettee wanta qallabaa wanta kiraa manaa akkasumas asbeezaa mana keessaa kan guuttu kan maal jedhu kun immoo komii kootiidha. Sababbiin isaa Haajiin caaltuun haraarame yaa jennu. Haraaramuun isaanii abbaa manaa fi haati manaa walitti bu'uu waanuma jiru. Gullichaa fi gullichaanuu walitti buuti waan ta'eef. Garuu abbaan manaa algaarra mana ciisaa oolee haati manaa akka dhiiratitti hojjettee maallaqa fiddeetti galuun kun sirriidha. Sirriidha mee shamarrochi kana hiriira nagaa ba'achuu qabna jechuudha. Inni ni rafaa ishiin deemte dalagatti. Inni ni rafaa ishiin deemte dalagatti. Kun sirrii miti. Caaltuun mana teechee daa'ima san guddistee daa'ima san kunuunsaa wanta abbaa manaa ishiitiin mana san keessatti hojjechuun ishiirraa eeggamu hojjechaa Haajiin immoo gadi ba'ee shaasheetu gadi ba'ee hojjetee bakka dhiirri oolu oolee akka dhiirri hojjetutti hojjetee fidee haadha manaasaa kunuunfachuu qaba.
Yoo kana hin taane, yoo inni kana hin goone eenyutu fuudhe jenna? Caaltuutu abbaa manaati moo? Haajiitu abbaa manaati moo? Abdiin immoo hiriyyaan isaanii abbaa manaati. Bakka kanatti caaltuun akka dhiiratitti gadi baatee hojjettee maallaqa fiduun kuni maalidha? Eegaa kaamarree akka nama kamittu immoo gooddanyaa gaarii qaba, hiriyyaa gaarii qaba. Abdiin immoo akka nama kamittu haajii yoo gadi ba'ee hojjetu bakka hojii san dhaqee yookaan dhokatee rafaa yookaan hin taa'a. Haajiin irribaaf uumame, irriba rafuuf uumame, hojiidha waan inni kun isa dhumne yoo ta'e haa deemee rafu. Garuu dubartii miidhuu, dubartii irratti fayyadamuu akka seera amantaatillee amantaa kamirrayyuu hin jiru. Dubartiin hojjettee dhiira haa jiraachiftu kan jedhu akka amantaatittis hin jiru jechuudha. Hiriyyaa gaariin hireedha, kennaadha. Waaqayyo immoo hiriyyaa gaarii isaanii kennee jira. Innis obbo Abdiiti. Abdiin haa galatoomu. Akka nama kamittuu dadhabbii guddaadhaan caaltuu fi haajis miidhama haajii ilaalee walitti haraarsuu danda'eera. Ammas immooyyuu yeroo caaltuun gadi baatee akka dhiiratitti hojjettu kana isa dhukkubsee isa dhukkubee maal godhe? Dalagaa barbaade. Dalagaa kana immoo arge. Haajii mari'achiisuu deeme. Kamaalii namni tokko dalagaa tokko yoo arge ofumaa ol ba'ee gadi ba'ee yookaan hin dalagu jechuudha. Yookaan immoo dalagaa si arge deemin jedhu nama san amansiisee gara dalagaa saniiti. Dalagaa saniyyuu jarru ofitti hin deebisnu jedhanii inni miila isaanii jalatti jigee tole jennaaniif dalagaa kana dhufee haajiidhaan mari'ate. Haajiin immoo marii kana fudhachuu dide. Maal jettume? Ani taa'ee tan nyaadha malee, rafee tan nyaadha malee dalagaa kana hin hojjedhu, hin dalagu jecha jedhudha jechisaa. Ani kana immoo yaada kana immoo hin deeggaru. Maaliif hin deeggarre yoo ta'e akkamitti dubartiin hojjettee dhiirri mana taa'a? Dirqama haajiin gadi ba'ee hojjechuu qaba. Caaltuun mana teechee daa'ima san guddisuu qabdi malee gadi baatee akka dhiiratti hojjettee maallaqa fiduu hin qabdu. Yoo kana ta'uu baate maal gochas wajjin jiraattire? Ofii fuudha of dandeechee kireeffattee daa'ima ishee akkuma duraanii adaama san godhattee hojjetattee ofii mataa isheetii fi daa'ima ishee san hin dadhabdu. Maaliif qaama sadaffaa ofitti dabaltee dadhabdi? Dubartii waan baay'een dadhabdi. Amma baatii 9 garaatti baattee dadhabbii meeqa keessa dabartee daa'ima san deesseerti. Qaamni ishii duraanitii fi qaamni ishii har'aa tokkoo miti. Hin jijjiirrama. Dubartiin takka gaafa daa'ima deessu qaamni hin jijjiirrama jechuudha. Lama qaamni ishii kun bakka lamatti addaan ba'eera jechuudha. Kan biraallee immoo dhufuu danda'a gizeedhaan booda. Kanaaf hin miidhamti. Yaaduu fi qaba. Hojiin biyya ormaa immoo dubartii baay'ee miidha. Haa ta'u salphaa fakkaata garuu ijoollee hedduu baay'ee miidha jechuudha. Kanaaf isiniin jedhaa kabajamtoota kiyyaa kun yaada mataa kooti. Maaliif namni tokko yaada itti fakkaate tokko kennachuu waan irra jiru hin jedhaa. Viidiyoo kana jalqabaa kaatanii hanga xumuraa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa jechaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo turtii gaarii yoo isinitti tole laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedhaa. Baay'ee.